rahmatullahi ta'ala barakatuh ko bajantoota fi daawwattoota keenya ardan tan illee baga nagaa angara shaanala keenya gabaabduu tan keessatti wanni ilaallu amaloota ilmaan namaa keessaa tokko warroota ariifatan yookaan wanta saffisaan wanta tokko warroota saffisaan waan sila argan hojjechuudhaaf dheebotan yookaan baay'ee tokko saffisan akka ittiin injifattu waan jedhamurra mata duree takka bichaa si himee adda ayyaana akkuma argaa jirtan alhamdulillahi rabbil alamin rooba ajaa'ibaa walitti dhufaa jira. Roobni kun yeroo dheeraaf nurraa dhabame dheebotaa turre jechuudha. Alhamdulillah amantan argannee jira. Gammachuu rooba kanaatiif takkatti tana bichaa si hime jechuudha. Kanaaf maal jedhan banii aadama kana keessa nama yeroo masi arge mujarrada qaama kan keetii yookaan ammoo fiizikaala qaama keetii ilaaluu qofaan osoo keessa kan kee hin hubatin osoo maalummaa kan kee hin hubatin osoo gadi fageenya waa'ee kan keessa archii hin godhin akkanumatti jechuudha. Yaani takkatti maan jechuudha tankiisa si gochuudhaaf yookaan ammoo si diqqeessuudhaaf si cabsuudhaaf ilaalcha negatiivaa wahii ka sibira jiru san guddisee fayyadamee akka hin jirre yookaan ammoo bimanzilatii adam si gochuudhaaf warra saffisu jira. Banii adam keessa uumama ilma namaa keessa jiru warroota gosa kanaa jira. Warroota gosa kanaa yoo argitu taate ittiin jarjariin difaa gochuudhaaf illee ittiin jarjariin ilaalcha isaa san haa gadi fixatuuti eeyidee jechuudha. Wayita inni ilaalcha isaa san ilaalcha siin cabsu san ilaalcha sirratti duuluun san jechuudha. Waan qabu inni biraa fixatee agarte kanaan booda kallattii kamiin akka cabsitu waan sii galuuf yookaan ammoo bifa kamiin yoo nama collee ka taatu taate bifa kamiin nama kan akka lafaan geeddu bifa kamiin tooftaa kamiin akka injifachuu qabdu salphatti argachuu dandeetta waan taateef erga ilaalcha isaa inni fixatee irraa bahe booda dimshaasha haasa'u isaa keessaa wama takka yookaan wama lama haasa'uma isaa saniin bifa fooyya'aa ta'een osoo inni sitti hin hubatin akka inni ilaalcha isaa sanirraa guutumaan guututti buqqa'u gochuu hin dandeetta yookaan ofirraa deebisuu ni dandeetta jechuudha. Mee amma kanarratti silaa mudannaa na mudate takka isinii himuudhaan barbaadeeti garuu ammoo akka akkasin jenne roobni nutti baay'atee dhufee jira waan taateef rooba kana jalaa deemuun dirqama mudannaa ajaa'ibaa yookaan raajessituu takka waan qaama kiyya yookaan humati yanarra gahe isinii himuudhaaf inshaallah yeroo biraatti yoo ajjan jiraate walitti kadeebinu taati agatiif chaanala kana sabskiraayib gochuu hin dagatina. Wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rooba gaarii fi amanillah.